Paaspoortii kee Ameerikaa sana deeffadhusiin. Nama hayyuu kana yoo dhabdan torbatti amma deebitanii argattan. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aan tanaatiif qophiin nuti isiniif qabannee dhufne turtii obbo Jawaar Mohaammed Oromoota Neezerlaandii waliin taasise akkasuma immoo gaafiiwwan jajjabdoocha keessatti kaateef obbo Jawaar Mohaammed deebisaa kanneetiin jira. Deebisaan isaa maali waan ta'u gaggabaabsinee gurra isin buufna. Dhaggeeffattoota keenya sheer laayik gochaa akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafannaa. Qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadha. Opinion amma leta nan boru leta nan izin sani. Nagamma wa wal ingal libai karna wal ratu wal lol wal ratu wal kan sebai itu. Hai, Jawaar Mohaammed hidame kan ida baafatu dadhabne qawwee dhabaaf. Eetti amma booda ni dhamdu hin ajjeefamu jettee bosona seente bara. Abiy amma leta nan sodaa warra muka jiruusan guyyaa mallee haa taatu takkallee haa taatu isin irraa dhaanii jennaan mee yarri kun haa gadi ba'u janii mala malatan. Odaa Oromoo dhabnaani. Itu orang wallet apa aja kayaknya. Itu hadani mesti dah. Ibu aja tu mana akan pergi dia tu tu masuk ada gari dah gapo. Inu matu wan orang umman dia gari ke segala cep wan ni sabni ki jala patevi. Ada yang makara negatif kamu disana kau yang enggak. Kaja cajiru matar rai video kanam satu dah ada gara ke sebita kita si jira ya cajiran mutu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tanaa obbo Jawaar Mohaammed Oromoota Neezerlaandii waliin mari'achuuf gara Simaaleetiin ture. Egaa uummanilleen kan gaafiidhaan guutame gaafiiwwan baay'ee jajjaboo ta'an hedduu kaasaniif turan. Obbo Jawaar Mohaammadis gaafii uummanni kaasan kana hedduu dinqisiifachuudhaan jajeetiin jira. Oromoon akkatti garaa qulqulluudhaan wal gaafachuu qaba jechuudhaan gara fuulduratti illee wanni kun akka itti fufu akeekeetiin jira. Egaa gaafiiwwan obbo Jawaar Mohammediif dhiyaatan keessaa dubbii waboo waraana bilisummaa Oromooti. Kanaa fi kan biroo baay'eetu gaafatame. Dubbiin achi buutee obbo Lammaa Magarsaa tanamni jechaa tures waltajjii kanarratti akka gaafii ta'eetiin dhiyaateetiin jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaggabaabsinee akka isiniif achiifnetti gurra isin buufna. Amma xumura qophii keenyaa ammas akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafannaa itti dhiyaadha. Gaafii kiyya dhimma lammaan wal qabata. Wayitaman hiraa turte. Lammaan si gaafatee jira. Eegaman hiraa baate. Bakka rabbi nagaa suuraa si jedhee si gaafatee jira. Oromoon kutaa tokko taasise kan deebisee jecha keessan jecha hamaa jechi sun jechi Oromoo jiraa taasisu. Du'a gara jireenyaatti dabarsu Oromoo first. Akka garuu maal taanaanitu impaayeraa cubbuudhaan marfamte sana. Impaayera nama gaarii ajjeeftu, nama Haacaaluu Hundeessaa nyaattu. Impaayera cubbuudhaan marfamte sana ijaaruudhaaf maaliif? Kan biraammoo utuu bakka jaarsoliin biyyaa jiranitti gaaffii tokko kadhaa tokkoon si kadhadha. Paaspoortii kee Ameerikaa sana deeffadhusiin jedhama. Biyya sanatti hamma nagaa waaraa deebi'utti hammi namni wal kabajuu wal dhaga'uu namni barate kabaja godhatutti paaspoortii Ameerikaa sana akkati siif deebi'uuf har'allee biyya kanaallee walitti dhufnee mootummaa kana gaafannee akkaataa paaspoortiin sun xabaqaatti barbaanne paaspoortiin sun akka inni sii deebi'u jaalalaan jaarsolii biyyaati bakka isaan jiranitti si kadhadha. Kafaa lafa sakabamsisan sun keessa baatanii filannoo maal argattanii har'a filannoo keessa baatan sun waan suyitti deemuuf faana dha'uu jirti. Ati baay'ee Itoophiyaa jaalattaa Itoophiyaan jibbi nuti dhalannee garri diimuufne warri immoo Madagaskaarii keessa baatan nuun jedhu suni har'allee hin jira. Itoophiyaan nutti uumee Itoophiyaan keenna biddeen nyaachuun san barsiisee wayyaa uffachuun san barsiisee dubbiin sun har'allee hin jirti. Kanaafuu warra sun warra Itoophiyaa uume wajjin Oromoon akkamiin Itoophiyaa jalatti kana akka fedhii kiyyaa nutti faasuu baatee gaariidha gaafu. Kabajama Jawaar Mohaammed jechuun nama qaalii sabni kun qabu. Akka sabaatti wanni isin gaafadhu keessa duri lubbuu isaati. Lubbuun isaa akkamitti biyya nama nyaattu keessa taa'ee ammallee lama dachitti gad deebi'uudhaaf maal abdateetti maal qabaateetti biyya Haacaaluun itti dhabametti biyya ilmaan Oromoo halkanii guyyaa dugugamu jiru keessatti maqaa ilmaan Oromoo akka kanaan kan inni isin gaafadhu Jawaar Mohaammed gara Ameerikaa takka karaa biyya Awurooppaa takka akka keessa jiraatu malee gara Itoophiyaa akka deebi'ee ganaa qabsoo Oromootiif
wanda taasisu hin barbaadu. Qabsoon amma booda barbaachisu qawwee afaan qawwee qofu. Jawaar Mohaammed qabsoo Oromootti nisuun barbaadoo jee nagaan koompitara isaa fudhatee qabsoo Oromoo akka malee finiinsee fuuldura tarkaanfachiisuu danda'a. Dandeettii akka kenneef. Simakkasi biqilsamanii. Kanaaf Jawaar Mohaammed nama hayyuu kana yoo dhabdan torbatti lamada deebitanii hin argattan. Dhaamsihi kan dhuma kan hin halkanii guyyaa isaaf ba'u akka gara biyyaa hin deebine. Yoo danda'ame uummanni Oromoo daan qabsaa'ee karaa afaan qawwee cimsu yoo kana duuba deebitan taate immoo dhumaatii saba keessanii boo'aat haga tokko lafarraa dhabamutti awwaallachaa jiraatan. Kun ifaa bilisaan isinitti afaan qawweetiin malatti bilisummaan teessan hin jirtu. Hai, Jawaar Mohaammed hidhamee kan hidhaa baafachuu dadhabneef qawwee dhabaaf hangi keenya hundinuu adunneef tallisneeti. Baala baafachuu dadhabne wanni baafachuu dadhabneef qawween kan hidhannoon kan silaa halkan takka hin bulu. Kanaaf wanni nu barbaachisaa hidhannoo. Dhageessee miti uummata kanarraa hubachuu qaba. Kanaafuu waan biraatitti osoo hin taane anammaan jechuu barbaade ijoollee bosona jirtu. Daa'imman ganna waggaa 10 waggaa 15 namni tokko manatti nafa. Iddoo adda addaa bilbiltee quba qabaachuu dandeessa. Ati amma karaa nagaatiin qabsoo isaan qawwee qaba. Sila uummata waliin qabu. Maal isaanii dhaamtaa kanan jedhu barbaade. Ijoollee kana maal fa'i? Uummanni kuni anaaf kuni silaa namichi garaa jabaata. Haacaaluudhaan ajjeese. Ijoolleen tuni namni 100,000 kun alatti dhumaa'ee kan jedhu barbaade. Kanaafuu waa'ee isaanii kana maal irraa dubbattaa jechuu barbaade ni galatu. Inni an qofa gaafii gaafadhu Lammaa Magarsaa. Yeroo jalqabaatiif Lammaa Magarsaa as ba'ee uummata Oromoo akka ajaa'ibaa sobu. Oppiidiyoon ammallee taanaan borullee taanaan isiin sani gogaan harree hanguma fedhanillee kabajaa kennaniif hin dhiibu. Lammaa Magarsaa isin hin ganne uummata Oromoo hin ganne callisuma filate inni. Garuu ammoo barumsa isaa biyya kanarraa fudhatee digrii karaa maal akka inni fudhate ani hin beeku. Amma eessa jira inni? Takka. Inni lammeessoo ammoo waa'ee Itoophiyaa ofumaanuu diigamaa otoo nuu dhiibne isinima diigama. Hinaaf akkuma feene otoo ol fuudhellee mataa kanarra baanne jiguuf deemaa akkasii. Hin dandeettan. Garuu ammoo wanti ta'amu waan ofii qabatanii yoo ta'an ka jige haa jigu. Waan kenna addeebiyaa, waan kenna nu qabaa. Namni dhumatti jira. Hagana dhumataa guyyaa kana dhumataa wanti jedhamee beekamu jiru. Adatuma sooshaal miidiyaa, adatuma maatii bira bilbilu namni kama dhumee dhabeera. Kun maaltu uummata Oromoo kanaaf fala? Abiy ammallee taanaan sodaa warra muka jiruu san guyyaa madamallee haa taatu takkallee haa taatu isinirraa dhaanii jennaan mee yarri kun haa gadi ba'u janii mala malatan ammallee akkuma durii sana akka nun goone kanuma isin gaafadhaa galatooma. Gaafileen tuqee gaafileen mana hidhaattis mana kiyyattis dirree xayyaaraattis asittis na gaafatta tokko dhimma lammaati. Namichi sun abukaatoo dhaqatanatu oolu beektu. Ani galata nama balleessuun hin barbaadu. Lammaan uummata Oromootiif nama galataati abbaan fide haa jaalatu haa jibbu. Yeroo nu barbaachisetti yeroo sirna san alaaf keessan tarsiimoon nuti baafne sirna san alaan qeerroodhaan raasu keessan immoo sabboontota obbidoo keessa jiranii raasuu karoorri nu baafanne kana beektan isinii maatiin ture baroota sana. Ilmaan Oromoo sirna obbidoo keessa turanii sirna san keessatti waamichaaf owwaatanii lubbuu isaanii qabsiisanii qabsoon sun saffisaan sirna san akka laaffisu gumaata godhan keessaa Lammaa Magarsaa shoora leencaa qaba. Maaliin kana isiniin jedha? Namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffanne. Namni nama kaleessa waa isaa godhee hin galateeffanne borullee hin galateeffanne. Lammaan alatti ce'umsa san akka barbaannetti karoorri tarsiimoon nuti baafne sun lafarratti hin raawwatamu ture. Yoo xiqqaate sabboonummaa Oromoo
Hindu geessi for first time seenaa biyya keenyatti namni aangoorra jiru gaafii Oromoo sabboonummaa Oromoo legitimaayizii godhee jechuudha. Akka nama sochiisan keessatti hirmaatetti galata guddaa isaaf galchu. Gaafa inni aangoo dabarsee kan amma mormanii beekamu. Sullee guddina isaa agarsiisa jaalaluu jibbinu. Bara namoonni waggaa 50 kursii duuduraa ka'uu didanii muummicha ministeeraa biyyaa ta'uu hiree osoo qabu nama narra wayyaatu jira nama narra caalaatu jira jedhee siree irraa ka'ee kursii irraa ka'ee dabarsu hoggana keenya meeqa godhe. Naaf lammaan waa walitti waliin galle baay'ee qabnaa waan irratti wal lolle waan irratti wal gogaasne baay'ee jiru. Ka'u galata lammaffaa dura qabsoo Oromootiif aangoo qabuun fayyadamee kufaatii sirna sanii cimsuun galata tokko. Lammaffaa guddina isaa doongora wajjin hojjetame doongora ta'uu danda'a aangoo isa dabarsuu. Isin jiru yeroo sanitti amna waggaa 50 saba kana carraa guddaa uummanni kun biyya sanii qabu baadhachuuf nuutu sodaa qabna turre. I disagree with him. Inni murteesse the rest is history. Sadaffaa yeroo dubbiin kanarraa mayitetti dhiibbaa hiriyoota isaa waahillan isaa jaarmaya isaa didee yoo xiqqaatee dhumaatii saba keenya biyya keenya irratti dhufuu keessa harka hin galfadhu jedhee harka keessaa baafachuun guddina. Meeqa agarree ka afaaniin sabboonaa fakkaataa ture asuma ka ture kan qabsoo keessa ture waggaa 50-60 kan ture hogganni keenya meeqatu yeroo ilmaan Oromoo akka shunkurtiitti kitifaman televizyina irraa sirrii godhe mootummaan jechaa ture qabsaa'onni sabboononni namni ofiidoo ta'e tokko didee keessaa ba'u galateeffatamuu qaba. Ummata bira dhaabatanii qabsaa'uu dhaban yakka ummata irratti hojjetamu keessa harka hin galfannu jedhanii ejjennoo fudhachuun waan guddaa. Maa xurataa baateettaniini maa ummata keenya fixuu keessatti hirmaanne jettaniini an akka kiyyatti galata qaba dhiisee jira bakka jirutti nagaa fi kabajaan haa jiraatu biyya. Kana jechuun kiyya namni buufate yoo jiraate mala isaati. Oromoo faras jettee sanboota Itoophiyaa jette. Angaafan Oromoo faras jedheesi Oromummaa akkamitti Oromoo fiin jettaa jennaan ani Oromoo ta'een dhaladhee eenyummaan kiyyeechuun kurfame Oromummaa kiyyattiin qaanfadhu inumaatu wanni Oromummaan kiyya gaafii keessa galcheef wanni sabni kiyya laaffatee fi saba kiyya jaaree yoo xiqqaate miidiyaa isaa cimsee tuffiin uummata keenya irra Oromoon dagatinaa bakka irraa kaa'ani. Tuffiin saba keenya irra jiru cabuu qaba jennee xiiqiidhaan isin wajjin kaanee OMN jaarre. OMN hin fayyadamne qeerroo keenya fayyadamne waan hojjenne. Gaafasis taanaan garuu Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan saboonni biyya sanii wal qixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraa sirratti tuulamtu osoo hin ta'in ilmi namaa eenyummaa rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraatu jaarrachuu qabna jedhee amanaa ture takka isin kijibeen beeku abbaan ati nu kijibdee jedhu gadaa ba'u. I always believe mirgi ummata Oromoo haqi ummata Oromoof kan sabab sablammoota hunda sirna dimokiraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'e fayyada. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu jedheen qabsaa'e. Suni amantaa fi warri sanii amanan jiran fakkeenyaaf warri sirna yuunitarii uumuu barbaadan jiran maa sanitti amantanii isin baduu qabdan jedhee nama waan humnaanis itti fe'aa gaafa jee garuu duran dhaaban yaada san amansiisee uummata fudhachiisee sirna federaalizimii diigeen sirna yuunitarii ijaare yoo jedhe yaadaan amansiisu yoo deeme rakkoon hin jiru.
humnaanin deema kan jauh sanggaru normal itu qabsoon nuti godhaa ture KFO'nis isinin kijibne hin kijibnus qoranneeti lafuma kaanee dhaadannoo qabanneen maali Professor Marara is a professor of political science, one of the best. Isa jalatti warra guddannes beeyne waan jiru laallet ummata keenyaaf arra qofa osoo hin ta'in gara fuulduraa gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin kan baasu sirna dimokiraatawaa federaalawaa ta'e ijaaruun biyya Itoophiyaa walqixxummaa sabootaa keessatti mirkanaa'e walabummaan namoota dhuunfaa mirgi namoota dhuunfaa keessatti kabajame walqixxummaan amantii keessatti kabajame kan mootummaan boortaan osoo hin taane filannoon aangorra ba'ee bu'u ijaaruun waa hundarra nu fayyada jennee amannee ciccinee itti deemaa jirra. Yaada kana humnaan abbaa fedhetti hin feene. Yaada lakkii sabaaf sablammoonni kun adda babayanii biyya mataa isaanii ijaarratanii deemuu qaban jedhu har'a eegalle waggaa 50-60 dura eegalle. Yaada san humnaan ukkaamsina warra jiru duras hin dhaaban. Yaadni sunis mirga saboo isaa amansiisee deemnaan garasitti illee deemamuu hin danda'a. Garuu akka nu amannutti akka KFO'n amanutti akka Jawaar Mohaammed amanutti akka Baqqalaa Garbaa amanutti Mararaa Guddinaaf hoggansi keenya gubbaa hamma jalaa jirutti qorannee itti yaadnee bilcheessine amannutti Oromoo kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'eedha. Konsikwensii keessa deemuu barbaadu. Akka amantiitti ni fudhanne beekaa. Irra deddeebinee itti yaadneerra. Kitaaba dubbifneerra. Saba keenya dubbifneerra. Sabaaf sablammoota san dubbifneerra. Garamitti akka deemu waan hubannuuf kana qabannee kan deemnu. Ilaa yaada biraa hin cunqursinu yaada keenya garuu irraa hin sochoonu. Gara qabsoo nagayaa qabsoon nagayaan hojjennee ogayettani. Taankii dammoo marfiidhanii ta'a Oromoo akkasii miti. Galata qeerroon dagatina. Don't please. Qabsoo yeroo dheeraaf lafarraa harkifate. Qeerroon lafarraa kaasee baankiif taankiin harka ormaa osoo jiru humna kamiinuu caalamnee osoo jiru dippiloomaasiin guutuun harka isaanii amma eegan ba'ee embaasiin Itoophiyaa keessa jiru kanan dubbisee hin jiru. Ministeerri biyya san dhufe na dubbisee deema. Do you know? Baroota san keessatti desk officer dubbisuu hin dandeenyu turre desk officer. Maqaa Oromootiin desk officer dubbisuun namatti ulfaata ture. We were absolutely dominated. Go back 2009, 2008, 2007. Diplomatically nu caalan turan, militarily nu caalan turan, politically jaarma ajaa'ibaa qaban turan, economically gubbaa hamma gadi qaban. Lammii biyya isaanii humnaanis, bitanis, dhiitanis, faranjiin sossobanis, sobanis, bitanis harka qaban turan. Waan qabaniin qabaa gabaa bayan jennet ummanni keenya hoo maaliin jala caalaa jedhu. Baay'inaan ni caala. Teessuma namaatti ni caala. Strategic advantage kana gara humnaatti jijjiirreeti qabsoo nagayaatiin qawween miti. Akkuma baree obboleessi kee jedhe filannoo lama qabna jennee kaane. Jara kana kubbisuuf yookiin humna waraanaa cima kan isaanii caalu jaaruu yookiin sochii ummata humna waraanaa isaanii bashageessu jaaruu qabaa jenneeti. We studied this. Haala qabatamaa yeroo san keessa tureen humna waraanaa jara saniin gitu kubbisu jaaruu akka hin dandeenye waan hubanneef. Waan dandeenyu callisnee araaralaan oollu waan dandeenyu beekumsa qabnu kaanet dargaggeessuma qubeen qaramee bahe kana sochiidhaan gurmeessinee tarsiimoodhaan masaknee tokkummaa isaa cimsine sirna waggaa 50 nu nyaachuudhaaf diriirfatee ture san waggaa 5 gaditti jilbiiffachiifne. So don't say non-violent didn't work. It worked for you. Sochii addunyaa ajaa'ibsiisee gaggeeffame bar maa dagattu Oromoo? Maaliif dagattu? Galata isin irraa qabdu bar ijoollee wareegamte sun.
Hundisan warra jiru maaliti. Nama sirni sun itti fufuu qabaa jedhee yaadoo jiraatu gada bayaa dubbatu. Har'a hoo reefu itti meera. Ana waa'ee mootummaa kufaatii maal na yaachisu. Tokkoffaan fudhatee akka bu'u. Lammaffaa maal isin jedhatu gaafa sirni wayyaanee godhatu. Odaan Oromoo haa biqiluu jennu. Odaa Oromoo dhabnaani qilxuma Oromoo illee taatu achi kenni jedhama. Wanni dura maali? Odaan Oromoo dura dhaabbannee jiru ka hoggaa hadaa ormaa baamu bira dhaabu waan jirreef ganda keessa oolaa qilxuu arganne qilxuu irra kenne qilxuun hadaanii nutti taate. Taas warra nuyi ammas akka Kaabootis akka Jawaarittis waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerroo turte ka dhiibamte mana dhaabsu dhuftee duraa deemte bara ijoolleen qeetti amma booda hin hidhamnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara dhugaa isaanii ni beeyna bara waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya diiga malee, ummata kasaarsa malee, diinagdee barbadeessa malee. Ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabuuf yookiin immoo akka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Daba siyaasaatu irratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate. Falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemoo osoo hin ta'in karaan dongora waan ta'eef mootummaan rakkoo biyyattii lolaan osoo hin ta'in nagaaniin fura jedhu murannoo fudhatu qaba. Kana booda warra isaan lolaa jiran wajjin mariidhaan furatu qaba jenna. Waan hangal Oromoo Tigraay wajjin waggaa tokko ol wal lolan. Inni illee barbadeessuu yaale. Hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuu yaalan hin dandeenye. Amma lola dhaaban. Maali Oromiyaa wal lolloonni itti fufuuf? Maali mootummaan dubbii Tigraay nagayaan fura Oromiyaa lolaaniin furoonni jedhu. Qorichi Tigraay ittiin hojjetin Oromiyaatti akkamitti hojjeta? Kajachaa jirru matarraa ibiddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddasi jiraa jechaa jiran mootummaadha. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigree hojii godhame. Dura yeroodhaaf lola dhaabde. Sanboota teessee mari'attee kompireensif siisfaayir waan jedhamurra geesse. Sanboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaalta. Sancaalaan moon waa addeessa isin hin kijibu. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobinaa. Oromiyaa keessatti kan wal bitaa jiru Oromoodha. Bitaa godhee mirga godhee. Paartii an deeggaru jaaladhu yookiin immoo nama an deeggaru hoogganamuu baate. Isa tragedy wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Fantasiin fakkeessinaa. Don't romanticize what's happening in Oromiyaa. Keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan gandabaree ta'aa jiru, waan Wallagga keessatti ta'aa jiru, waan Gujii keessatti ta'aa jiru, daily mana kiyya warra dhuftanii beeytan biyya san dhuftanii guyyarraa namni we have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo ta'in ka Oromoo illee ni diiga. Najibbaa malee lolli namni keenya walirra godhaa jiru kuni rakkoo guddaa nutti uuma. Mootummaan tunis badhaadhina jettu san hin argattu. Ufiifis biyya salphiftee salphisaa deemti. Dirqamni guddaan ammallee kan jiru dargaggoota cinqamanii dhiibamanii bosona seenan osoo hin ta'in mootummaa isaan dhiibee bosonatti isaan galcheera. Mootummaa kanaan taa'ii kalee osoo sitti waan nuti amma immoo biyya diide daranuun barbadeessini lola dhaabi jechuun maaliif abaarsa fida?
abaarsi fedhe yoo kadhu hutaate nuyi kanatti amanna. Kanaan wal qabatee 2019 ka jettan naaf baqqalaa waliin kasafamne waan jettan irratti waraana hiikkachiiftanii maal dhugaa qabnaa waan gooneef qabnaa Minnesota irra na eeggadha wal cina teenyee dhugaa keenya isinitti himne. Gaafa nu hidhaa turre bakka nu hidhaa jirrutti ololli baay'een gaggeeffamee dhugaa ta'ee jiru. Ragaa qabatamaa wajjin Minnesota irratti waan 2019 ta'e eenyu maal akka dalage ragaa qabatamaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kophaa kiyyan godhu warri waliin himatamu isa waan ta'eef isiniif hin dhiyeessu. Biyyattiin deebiin ka jettaniif. Si ka jettanii amma. Lubbuun Oromootuuni. Lubbuun tiyyatuun maaliif ta'u Oromoo caala? Oromoo tiyya ka guyyaa guyyaa kitifamtu, beelaan dhumtu, hidhaa keessa rakkattu. Ganaa biyya faranjii taayetin isaaniif lallaba. No, I will not do it. Ati dalagi yoo barbaadu. I will not do it. Ani gaafan Ameerikaa irraa ka'ee biyyatti galuun murteeffame. Amma booda rakkoof bal'oo Oromoo wajjiniin fudhadha malee. Gaafa toltu wajjin ragade gaafa hamtu isa dhiisee booleen hin bahuu jedheen mataa kiyyaaf rabbitti kakadheetiin galee. Har'as taanan waanuma fedhe gala malee. Inumaa har'an itti amana. Eegan rakkoo arge booda har'a rabbi jedhaati. Wanni jettan naa kana lubbuu tiyya mararfachuurraa yoo ture nu gargaara jechuurraa dhugaa qabdan dhugaa jettan sanis you have a point. Ani garuu ummata san rakkoo hamtuu tana keessatti dhiisee hagan torban takkitti as ture kanaawu nightmare keessan jira jechuudha. Ani ummata kiyya dhiisee hin deessu abadan ummata kiyya dhiisee hin deessu rakkoo isarra dhuftu balaa isarra dhuftu isuma wajjin hin dhandhamadha kana hin xaarinaa nama sittani. Deebii obbo Jowaar Maammutummataaf deebisee kan dhaggeeffattan jennee tabdan. Hundumaafuu kanaaf qophii biraa keessatti kan isiniif qabannee dhufnu ta'a. Hangasuu kanuma sheer gootanii uummata biraan akka geessan isin abdachaa amma qophii biraatiin walitti dachaanutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.